Egaa hordoftootaaf daawwattoota keenya warreen Oromoo Motiveeshinii jalatti argamtan hundi keessan kan addunyaarraa nageenyi isin haa qaqqabu. Guyyaa irraatiis walitti deebineeti jirra. Egaa maarree anis mul'ataan qaba. Anis galmaan qaba. Viidiyoo jedhu qabadee isinii dhufeetiin jira. Egaa maarree imala milkaa'inaa keessatti namni kamiyyuu mul'ataa fi galma isaa qaba. Mul'ataa fi galma keenya ga'uudhaaf wanti kamiinuu karaarra nu daangessee yookaan of booda nu deebisuu hin qabu yookaan wanta kamiinuu shaakalamuu hin qabnu jechuudha. Amma akkuma guyyaa har'aan tanaa kana hubattanitti jechuudha, namni mul'ata qabu galma isaatiif wanti isa daangessu yookaan wanti isa ittisu kamiinuu akka hin jiraanne akka waliin hubannu abdii guddaa isinirraa qabna. Viidiyoo addaa qabadhee isin dhufee jira. Mul'ata qabaannaan galmi nuti hin geenye hin jiru. Egaa maarree mul'anni keessa keenya jechuudha. Mul'ata gaarii qabaachuu qabna. Mul'ata jechuun ija sadaffaa addunyaa kanaati. Ija sadaffaa ittiin waa arginudha. Karoora keenya borootiif kan jiraannudha jechuudha. Egaa maarree akkasuma gaarummaa dhalootaaf yaadu kan rakkate gargaaruudhaaf nama ta'uun qoftiin gaariidha yookaan nama ta'uun qoftiin gahaadha jechuudha. Kanaaf mul'ata keenya abjuu fi mul'ata keenya isa baruu isa galma keenya keessatti arginu hojjechuun dhalootaaf bu'aa buusuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa maarree akkasuma jechuudha haadholii keenya haadholii rakkatan gargaaruun keessa keenyaaf boqonnaa kenna jechuudha. Akkasuma yeroo keenya akkanumatti dabarsuu osoo hin taane kitaabilee garaagaraa iddoo arganne hundatti wal qabannee dubbisuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaa akka ta'e isin hubachiisuu barbaada. Akkasuma jechuudha namoota rakkatan waan dandeessuun gargaaruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Iddoo kamittuu jabaattee hojjette taanaan galma ni geessa. Akkasuma namni jabaatee hojjete galma isaa wanti isa daangessu gonkumaa hin jiru jechuudha. Yeroo kee hundaa'u haalaan itti fayyadamte yeroo boqonnaa keetiitis hojii irratti akka dabarsitu ergaa isinii dhaamuu barbaanna. Akkasuma jechuudha hordoftoonni keenya warreen OMF2 jalatti argamtan warreen viidiyoo kana daawwattan baay'ee galatoomaadha. Sabiskiraayib, laayik, sheer godhuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Turtii gaarii.